Maqaa Waaqayyoo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko jennee ni amannaa. Ameen. Hordoftoonni kiyya biyya keessaa akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin karaa gola Idiidaa yuutuubii kanneen daawwattan bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Baga guyyaa muddee 4 guyyaa itti duuka bu'aa Kiristoos Indiriyaas guyyaatti kabajamu nagaadhaan baga geessanii baga nagaadhaan geenya isiniin jechuun barbaada. Guyyaan kun egaa guyyaa duuka bu'oota keessaatii tokko kan ta'e Indiriyaas guyyaa itti kabajamee oolu jechaadha. Guyyaan kuni Indiriyaas obboleessa Phexros kan ta'e jechaadha. Guyyaa kanatti manni kiristaanaa keenyaa Ortodoksii Tawaahidoo isa yaadattee jechaadha kan isheen ooltu. Indiriyaas egaa akkuma beekamu duuka bu'oota keessaa nama umurii dargaggummaa irra jiru waan ta'eedhaatiif duuka bu'aa dargaggoo jedhameeti kan inni ittiin beekamu yookiin kan inni ittiin waamamu jechaadha. Egaa sagaleen koo tarii jijjiiramuu danda'a. Haaluma qilleensaa irraa kan ka'e qufaa waan qabatee jiruuf jalqaba na of galchaa isiniin jechuun barbaada. Egaa Indiriyaas jechuun hangafa jabaa jedhameeti kan inni beekamu. Indiriyaas obboleessa Phexros xiqqeechadha jechaadha. Obboleessa Phexros xiqqaadha. Kan inni dhalatee guddate Beete Saayidaatidha. Magaalaa yookiin mandara Beete Saayidaatti kan dhalatee guddate abbaa isaanii Yoonaadha kan jedhamu abbaan Indiriyaas obboleessa Phexros jechaadha. Abbaan isaanii Yoonaa jedhama. Hojiin isaanii akkuma beekamu Phexros hojiin isaa qurxummii kiyyeessuu akka ta'e beekamaadha. Sunuu kan kiyyeessan abbaa isaanii waliinidha jechaadha. Abbaan isaaniis dirree hojii isaanii walumaa galatti egaa addunyaa kanarra gaafa jiraannu namni dirree hojii garaagaraa irratti bobba'ee akkuma jiraatu Phexros maatiin isaa jechaadha. Abbaa isaa dabalatee obboleessa isaa kana dabalatee kan isaan itti bobba'anii jiraatan qurxummii kiyyeessuudhaan yookiin qurxummii qabuudhaan gabaaf dhiyeessaniiti kan isaan ittiin jiraatanii. Kanaaf Indiriyaasis jechaadha. Hojiin isaa maalidha? Kiyyoo qurxummii kiyyeessuudha jechaadha yookiin immoo qurxummii qabuudhaan kan beekamanidha. Indiriyaas jalqaba duuka bu'aa Yohaannisidha. Duuka bu'aa Yohaannis Cuuphaati. Yohaannis Cuuphaadhaaf duuka bu'aadha. Duuka bu'aa isaa ta'ee Yohaannis Cuuphaadhaaf ji'a ja'aaf isa biraatti kan tajaajiledha. Ji'a ja'aaf duuka bu'aa Yohaannis Cuuphaa ta'uudhaan Indiriyaas kan tajaajiledha jechaadha. Sanaan booddee barumsa Yohaannis Cuuphaan barsiisuudhaatiin Yesus Kiristoosiin duukaa nama bu'edha jechaadha. Yesus Kiristoosiin duukaa nama bu'edha. Duuka bu'aa isaa kan ta'e jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:46 waa'ee isaa duuka bu'aa Kiristoos akka inni ta'e ifa godhee ka'a. Egaa Indiriyaas tajaajila jaallatamaa kan ta'e waan gaariidhaan akka inni tajaajilaa ture egaa ni dubbata. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 6:9 akka tajaajilaa ture, tajaajilli isaa gaarii akka ta'e, biyyi tajaajila kutaan lallaba isaatii immoo liidaa kan jedhamtudha. Duuka bu'oonni kutaa lallabaa garaagaraati kan isaan fudhatanii tajaajilaa turanii. Akkas jechuun kutaa lallabaa jechuun akkuma phaaphaasonni amma kutaa godina akkasii jedhamanii akkuma waamamanii jechaadha. Kanaaf duuka bu'oonnis akkuma kana qabu turan jechaadha. Akkuma phaaphaasota keenyaa kana godinaalee bushanii qabu jechaadha. Kanaaf Indiriyaas egaa kan inni bushaatiin ture kutaan lallaba isaatii liidaa bakka jedhamtudha. Haa ta'u iyyuu malee Indiriyaas biyyoota garaagaraa deemee akka inni tajaajilaa ture egaa beekamaadha. Biyyoota garaagaraa deemeeti kan tajaajilaa ture. Gargaarsota 72 keessaatii
Filimoonaa waliin deemee biyyoota waaqa harkee yookiin waaqa tolfamaa waaqessan deemee barsiisuudhaatiin jechaadha. Filimoonaan gaafa inni faarfatu inni immoo barsiisuudhaatiin namoota waaqa harkee waaqessan gara Kiristoos waaqessuutti, Kiristoosiin beekutti namoota deebisaatiin akka isaan turan egaa namoota wangeela barsiisanii cuuphanii akka isaan deebisaan turanii beekamaadha jechaadha. Hojii ajaa'iba garaagaraa hojjetaatiin akka inni ture jechaadha. Indiriyaas dubartii Liidiyaa jedhamtu du'aatiifaa akka inni kaase jechaadha. Duuteennaan akka inni kaase ragaan isaa seenaan ragaa isaatii ragaa nu ba'a jechaadha. Kanaafiyyuu walumaa galatti egaa Indiriyaas Waaqayyoodhaaf nama addaan ba'ee isa tajaajilaatiin ture jechaadha. Baay'inaan namoonni baay'een kan beeknu Phexrosiin yeroo garaagaraa irratti Phexros maqaan isaanii ka'a. Egaa Indiriyaas kun obboleessa Phexros akka inni ta'e kitaabni qulqulluun ni dubbata. Yeroo baay'ee seenaan isaa ka'ee akka kan Phexrositti waan hin barsiifamne waan hin dubbatamne namni baay'een egaa hubachuu dhiisuu danda'a, beekuu dhiisuu danda'a. Haa ta'uutii egaa duuka bu'ichi jaallatamaa amanamaa kan ta'e gooftaadhaaf kan amaname guyyaa har'aa kanatti jechaadha. Guyyaa har'aa muddee 4 kanattidha kan inni wareegame jechaadha. Wareegamummaan isaa kunis wareegamummaan isaa otoo wangeela barsiisaatti jiru namoonni isarraatii dhagahanii amananii barumsa inni kennuun gara Waaqayyoon Kiristoosiin beekutti gaafa isaan dhufan namoonni immoo isarratti ka'anii warri waaqa harkeedha jechaadha. Namoonni gaafa lallaba isaatiin Kiristoosiin waaqessuu Kiristoosiitti amanutti gaafa dhufan warroonni waaqa harkee qeesota yookiin immoo luboota waaqa harkee yookiin waaqi tolfamaadha. Namni gaafa isaan harkaa yaa'ee dhumee jedhu isaanii isarrattidha jechaadha kan isaan ka'an. Isarratti ka'an. Biyyi sun biyya Gaaziriyoos jedhamti. Biyya Gaaziriyoos jedhamtuttidha. Hojii ajaa'ibaa kana gaafa hojjetu wangeelatu barsiisaa jiru namoonni baay'een barumsa isaatti fudhatanii Kiristoositti gaafa amananii namoonni waaqa harkee sana hojjetan luboonni waaqa harkee sanaadha yookiin hojjettoonni waaqa harkee sanaadha. Eeboo qaratanii jecha eeboo qaratanii gaafa isaan waraananii ajjeesuudhaaf ka'an abiddi samiirraatii roobee sunu Indiriyaas kadhannaa taasise jechaadha. Kadhannaa gaafa taasisee jedhutti abiddi samiirraatii isaanitti bu'eetu isaanii fide jechaadha. Namoonni hafan immoo namoonni lubbuudhaan hafan warri hojjettoota waaqa harkee yookiin waaqa tolfamaa sanaa warri hafanii Indiriyaasiin baasanii akka inni fannifamuudhaaf qabanii hidhanii gaafa isaa qabanii hidhanitti Waaqayyos isatti mul'atee akka isa jajjabeesse. Isaan hojii isaanii isa hamaa kanatti ni gaafatamu. Ati garuu obsi jabaadhus jedhee akka isatti dubbate jechaadha. Kanaafiyyuu Indiriyaasiin egaa maal godhanii fannoo isaaf tolchan. Kanaaf Indiriyaas fannoo irratti fannifamee akka darbu yeroo baretti akka gooftaan koo itti fannifametti nan fannisinaa gaafa inni jedheedhu fannoo bifa xaadhaatiin suura isaa ni agartu. Indiriyaas yeroo baay'ee namoonni tokko suura Indiriyaasiin yeroon maxxansu fannoon inni qabatee jiru fannoo bifa xaadhaanidha yookiin bifa baay'isuu qabudha malee akka fannoo kan gooftaadhaa ida'uu kan qabu miti bifa mallattoo ida'uu miti jecha mallattoo baay'isuu kan fakkaatudha yookiin xaadhaan kan fakkaattedha fannoon inni irratti fannifame. Namoonni tokko fannoo sirrii miti fannoo akkasii eessaa fidedhanii namoonni gaaffii garaagaraa karaa sooshaal miidiyaa kiyyaatiin namoonni na gaafatan baay'ee isaanii ni jiru. So Indiriyaas kan inni fannifame fannoo irrattidha. Fannoon inni irratti fannifame immoo fannoo mallattoo ida'uu yookiin kan gooftaan irratti fannifame sanaa wajjin kan waliin fakkaanne mallattoo xaa kan ta'edha jechaadha. Kan irratti fannifame guyyaa har'aa kanatti egaa wareegamummaadhaan kan inni itti boqotedha duuka bu'aan Indiriyaas. Waaqayyo egaa waadaa isaaf galeeni akka nu yaadatu biyya keenyas waadaa isaaf galeef jecha wareegama Indiriyaasiif jecha kadhannaa isaa
tolummaa isaa yaadatee nagaa biyya keenyaatiif akka buusu tola isaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Guyyaan kun egaa walumaa gala akka mana kiristiyaana Ortodoksii Tawaahidootti duuka bu'aa Indiriyaas yookiin duuka bu'aa dargaggoo jedhamee beekamu kan inni itti boqotedha jechaadha. Guyyaan kun eebbisaa suuqnisaa hunda keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Sagaleen kiyya xiqqoo sirrii waan hin taaneef haala qilleensaatiin qufaa waan naqabee jiruutiif kanaaf sagaleen koo yoo isin jeeqe dhiifamaa na of galchaa isiniin jechuun barbaada. Sumarraatiin Waaqayyoo waadaa qulqulluu kanaatiif galee jedhee akka nu yaadatu eebbaaf suuga isaa akka nurraa oolchee bulchuu eeyyama isaaf tola isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoo biyya keenyaaf nagaa nuuf haa kennu. Baga guyyaa kana ittiin isin ga'ee bakka jirtanitti nagaa ta'aa kabajamaa isiniin jedha. Warri YouTube kanaaf haarawwa taatan subscribe gochuun maatii ta'aa. Warri maatii taatan share gochuun like gochuudhaan akka nu cina dhaabbattan isiniin jechuun barbaada. Nagaa ta'aa, fayyaa ta'aa, oraa bulaa, deebanaa. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif